Ashama akkam jirtu hordoftoonni caaliitu bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isin haa baay'atu warreen mana koo faraataadhaan subscribe gochuun maatii koo laayikii gochuu hin dagatinaa. Har'a piraankii ajaa'ibaa isinii qabee dhufeera. Piraankii kana kan inni hojjedhu hiriyaa kiyya irratti. Hiriyaa kiyya faana waggaa 5 waliin bulleerraa galata waaqayyoo hedduu wal jaalannaa. Yeroo gammachuu yeroo gaddaa kan waliif hirmaannudha. Isheenis biyyuma kana Dubaay keessa jiraatti jechuudha. Guyyaadheen gaddaa yoom akka gallu mari'anneerraa agasitti maal akka gochuu qabnu mari'anneerraa wanti nuti wal dhoksinu homtuu hin jiru jechuudha. Naaf ishee gidduu wanti dhokataan hin jiru. Kanaafi guyyaa kaleessaan garuu maaliin godhee suuqii deemee galuuf osoo hin ta'in of eeggannoodhuma meeshaalee adda addaa bibbitadheen dhufe jechuudha. Shaanxaa bitee maal jedhee dhufe dheengadda kan nu taasofne waan biraati waan ta'eef galgala bira viidiyoo gabaabduu meeshaan bitee dhufe sana shaanxaa wajjinii waraabee ergee fi barreeffamaan biyya galuufani jedhee barreessee kaa'eefiira jechuudha. Baay'ee dhiphattee sagalee baay'ee kaa'aa turte bilbilaa turte sattiin jedhe jalaan kaasnee sagalee sana sin dhaggeeffanne maaliif itti yaadeen waan ta'eef zimmiin jedheen jechuudha. Amma dhiphattee jirti. Kan ishee dhiphisuu fi mana kana keessa dubartiin uftu alaa jirti. Ishee wajjinaan waliigalteen qabu yeroo darbillee wallolee akkas galuuf ka'een ture. Amma maal yaaddu ishiin dhufteet ishee wajjin walitti buutee galuu kaate jetti bakka inni dhiphatti jechuudha. Na sistema kanatti fayyadamee waan ishiin jettume waan ishiin naa ol keessu wajjin daawwanna jechuudha. Amma irratti bilbilaa WhatsAppidhas waan ta'eef sagaleen asii baay'ee nageessisu garuu sagaleedhuma ishii lafa naa keessu sanaan ishii hordofna maal akka jettu jechuudha. Isuma kaleessatuun dhaggeeffannee asumaan hin dhaggeeffadha jechuudha. Kun kan kaleessaati amma nan bilbilaaf jechuudha. Cinqeetaniin ishii cinqeen bilbila irratti deddeebisee akka nama deemuuf ka'e nagaatti hin jedhaani. Halo? Halo? Mas akkam bultu? Nagaadha. Halo? Nagaamuun? Halo? Halo? Nageessuu himta? Mastu sagaleen kee dhaga'amu bakka sagaleen adeebisi amma wasitti tole deemuufanii gara biyyaa deemuufanii amma manaa bahuufanii waayifaan koo kana boodan hojjetu jechuudha. Nagaatti. Waan ishiin jettu amma walumaan ilaalla jechuudha gabaabsee kaa'eefiira jechuudha. Dhaggeeffataa jirti waan ta'eef amma deebisti jechuudha. Isa deebistu sana akkanumatti dhaggeeffannaa. Deebiste. Maal jechaa jirtaaf jiru qoosaa jirta moo maal sababni ati deemaa jirtuuf? Maaliif hin deemtu natti himi maal taate? Nagaa miti maal inni? Intala dhufee mucaa intala wajjin wallollee jirra waan ta'eef bakka deemuufan. Mucaan tuqalladaa jirta. Maal rakkoo jira moo jara bira rakkoo jira moo maaltu maal ta'e natti midhadde fi sagalee naa ergi. Biizii taateertama biizii. Biizii ishii godha amma. Jarri deemu jedhee si eeyyamani moo jarratti bira jirtu deemu siin jaani? Natu dideen barbaadun jedheen bakka namicha tikeetii naa murii jedheeni kaleessa naa muree jira jechuudha. Kalee moo engadda dhufnee naan jette miti guyyuma lama kan keessatti dhufteetti walitti buutanii moo akkamii
Na jarri deemu jedhanii osoo si eeyyamanii ka'aa jirta moo ree akkamii? kuttee ergita amma kan dhaggeeffannu ta'a jechuudha. Sagalee waraabaa jirti. Dheeraa waraabdi amma obsa fixatteerti waan ta'eef dheeraa waraabdi. Cubbuu na'aa oolchu garuu nama dhiphisuun gaarii miti. Ergiteerti. Caaltu maaliif bootaa mana biraallee barbaaddattee akkana hojjetin galtee ma biyya as deemuunis baay'ee rakkisaa waan ta'eef maal jettee galtaa? Otoo hojii argattee kan biraa barbaaddattee hoo? Na garuu waaqayyo karaa nagaa si agarsiisuu garuu ulfaataa otoo obsiteetuma hojjettee si hojjetu reeyyuu edda xiqqeetti si kutee maal godhuu dandeessaa miti. Mucayyoo si arrabsite moo walitti deebitanii wal loltanii moo akkami maali guyyuma kaleessa haftee moo wal loltanii moo akkami? Na garuu otoo obsaa xiqqoo hojjettee si hojjetu reeyyuu maal godhee yoon ta'inii garuu baay'ee ulfaata ishee baay'ee ulfaataa. Mee dhugaa waaqayyo jibee caaltu waan qalleedaa jirtu sanatti fakkaataa jira rabbii waan qosaatti fakkaataa jira. Na dhugaa itti ammoo sobdamoo akkamii maal jechaa jirta mucaa? Jechuun guyyuma lama keessatti akkamitti wal lolta mucaa nagar waxxuftee maaratti wal geessaa silaa kalee malee hin gadde miti hin dhufne eegaa ammaa naan jette. Kaleen bichaa haftee mana seentee si lolte moo? Ina agamatti si amanaan jiru biraan kiyya sana dhugaa jirta waan tali. Rabbi waan qosaa jirtu fakkaata caaltu rabbi dhugaa waaqaa ishiin qalladde miti. Dhuguma isaa irratti miqoosuu kee lafa kaa'ee siin jaa. Na garuu otoo hojjettee si wayyaa siin jaa. Deebisee rakkumna garanaa deebisee ishee qoosaa kee lafa kaa'ee waan qoosaa jirtutti fakkaata caaltu dhugaa rabbii ishee. Na dhugaa jiru natti maaloo. Kolfatu na qaba amma akkamitti deebisaa fi amma sittan jabeessa garuu kan na dinqona amma miti booda naan soba jedheen na arrabsiti jechuudha nan beeka waan ta'eef. Muca sa'aatii makkanatti waan inni itti qoosu dhabeetoo sitti qoosaame ati immoo. Namuttuu nimne ani biyyattuu itti nimne biraazarii faatu calliseetan maaliif dheengaddaa soofsisee nan turaadha malee. Kanaa miti maalumaafuu bakka akka ati noorre kan onlaayinii irraa na dhabde. Dhumarra amma soba gaafan jedheen na dhiqxi arrabsoodhaan jechuudha. Biraankiis akka ta'uu malu shakkiteerti. Kana dura waan inni badee jedhee totti akkas godhee fi xiqqoo shakkite na fakkaata. Badeera ala bahee jedhanii achi guyyaa lama naannooddee deebitee natti dubbatte jechuudha. Waan akkanaan irratti raawwatu hin jetteeti amma ga'a. Kanaaf ishee shakkite xiqqoo ishee. Miilaalla ga'a arrabsoo laallasa kanaa miti amma arrabsoo sanatu ajaa'iba ta'a booddee. Bilbilli Dubaayii akkasii qaxxitaa walii bilbiluu waan hin danda'amneef sagalee fayyadamna jechuudha. Dhiifama isiniin jenna. Ergitee jirti. Yoo qalla dubaatti kaa garuu hin beeku ani. Yoo galtus karaa milkii siifaa ta'u karaa nagaa siifaa ta'u maatii nagaatti galii maatii gammachuutti galii garuu yoo qoosaa jiraatte immoo hin beeku. Immoo ta'uu baate immoo otoo teessee takka tasgabbooftee takka hojjette ji'uma lama sadillee ture dabalatee xiqqoo ishee hojjette bareeda tureyyuu. Naan daldalli walitti bubbuutanii maal godhuu dandeessa adda jalatti ishii filatanii maal godhuu dandeessi. Hawaasa hundatti fakkaata dhugaa garuus hin beeku ani. Nama qayyuu nagaa siyaa galchuu yoo biyyallee geessee deemtee biyyallee galte ta'e sagalee naa ergii hin badinii siin jechi naa yoo har'a deemte borutti hin geessa waan ta'eef sagalee faanaa ergii hin badinii siin jaa garuu ani intalli guyyuma kaleessa kaleema uftee kaleema wal loltanii ani aganumatti hin dhaamana dhugaa rabbi maaliif aganumatti maal irratti walitti buutu immoo deebitanii tuma ishiin illee uftee jechuudha. Naati ishee wajjin arginaan waan deema jettee immoo akkami nama malumaafuu karaa nagaa galii
Sinja yommuu qoostas immoo otoo takka hojjettee ati tolaa. Sinja akkasii bichaa miti nuti takka taataduu jirra. Keenyas jarri qorqaaf bu'uu jaartiin kiyyattee samuun sitti maan jira miti. Beekamu kan kooti jiru. Nama waaqayyo nagaan si agarsiisuu sinja ishee. Amma gaaf jechuudha. Piikcharii naa ergiteerti amma walirraa fagaannus yaada wal bira jirraa jette. Waluma bira jiru. Amma gaa soban jedhaan sobannaan jedhe arrabsoo ishii sana kan na kofalchiisu ana jechuudha. Ishi walirraa fagaannus. Uma fagaannaa amma adda garuu addumaa naaf naannaa jette. Nan sobe baaksh piraanki si godhe piraanki. Awwi. Qo'agaa amma oguu dhaggeeffattu waan ta'uun laaltu. Aarte turraa baate malee. Duraan sababa si amane yaaduma kana si'eetti dhugaa rabbii tokko jallee sin amanne rabbii jennaan amane ishee. Intalli uftullee ufuu baattullee intalli uftus guyyuma kaleessaa keessatti waliin loltanii kanan beeka. Uftus isheen sin dubbattu daffartee afaan guuttatteeti. Ati sitti dubbattu waan ta'eef sababa garaaraatiin waan ta'uu qabu garuu akka ati sobdu immoo beekatu man jira. Dhugaa rabbii sobde beekatu. Ishii sanaaf na shakkite kana dura jedhee akkasitti soba jedheef na shakkite amaluu dadhabde. Walirraa fagaannus yaada waliin bira jirra mara. Isaan yaaduma si erge malee ammas waa wal bira jirra. Biyya tokko keessa jirra malee waa mana tokko keessa jirra. Naa baga biraankii ta'e dhugaa rabbii ishii maal boota kumallee jiru. Waan biraa keessaa manuma keessa tumaa argattee lassasiifattee korniisii galfattee aramii dibsiifattee bakka kanaan alaamtu jiru naa yaada baati. Naa kaati biraa keettus shakkeen ture biraatiin jedhama biraa kee jala gootamas hin jechaan ture na sobdaa. Jambu kiyya chawra jaa. Sagal tokkos jira mannuu mana keessa miti naan jetti. Naa kijiba kee turutti shakke kalee man beeka ishee shaantaan ubaan keetii miti akkaati sobdu nan beeka. Namannuu yuumaan keessan fakkaatu. Bakka ta'e dhaqxee waraabdee kana. Naa baguma sabata ishee amma saman deddeebi'ee jiru. Maal abboototti yaadina kaanii galan kun xiqqoo ishii sumaaf illee sirrii miti. Tasa galmi. Waan yaada baay'eedha. Nama sassaabdee waaqayyo siifaa gootu buusiidha. Ciao nagaan oli. Kana fakkaata biraankiin koo sagaleedhaanis ta'u jechuudha. Too akkasitti bilbilanii ta'e hedduu namatti tola. As Dubaay keessa qaxxisaa silkiin baay'een hojjetu. Boxommii qofaa ishiin immoo san qabdu jechuudha. Kanaafidha. Garuu na shakkiteerti. Kan na shakkisiise ishiin kana dura hojjedhe sana jechuudha. Ishiitu na shakkisiise akkas ta'ee guyyaa sana isuma dhugaa ishii baay'ee naan lolte waan akkanaa natti hin deebiin guyyaa lama naan hoddetti booda kadhadhee dhiifama gaafadheen kan ishiin natti dubbatte jechuudha. Kanaaf kana fakkaata hiriyoottan koo hiriyaa dhugaa kan laphee keessanii kan waan hundumatti mari'atta rabbi isinii haa kennu nus immoo wajjin nu haa bulchuun jedha turtii gaarii isinii jaaladha.